Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii maatiin wal haa barru hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni isinirra haa jiraatu isiniin jenna. Har'allee dachaaneerra viidiyoo tokko qabannee isin dachaaneerra innillee maalinni gaafii daawwattoonni keenya maatiin wal haa barru hedduun nu gaafatantu jira. Yookaan immoo akkasuma hedduun keessan sammuu keessa siyyaa'uu danda'a jennee gaafii dhiyaataa ture nullee akkasuma yaaduu danda'an jennee waan yaadaa turre innillee maalinni wal haa barruun namoonni akka waan monetize ta'eetti yookaan immoo monetize hin ta'initti quba qabanii fi quba hin qabnetu jira. Isarraa haasofna. Akka duraa viidiyoo barnootaa yookiin immoo nyaata akkasuma taphaatii miti kuni wal haa barruun sadarkaa kamirra jira yookiin immoo waan irra jirta maaliif hin beeksisne immoo karaa keessaatiin gaafii san gaafatanii irra caalaan immoo faallaa isaatiin beeku haala inni irra jiru. Kanaaf inni maali wal haa barruun galii galchaa ta'e immoo hangam galchaa waan akkasiitu jira immoo gaafii san keessaan argina. Kanaaf eega gaafatanii immoo maamila eega taatanii yookiin immoo maatii eega taatanitti beekuu qabdanii jennee isiniif himuu dhufne. Isin deebisuun dirqama keenya. Eega gaafatanitti deebisnaa isin immoo yaada keessan hin barreessitu. Warroonni immoo yaada kana agartanii meebii wanti jechuu feetan yoo isin mijate sheer gochuu dandeettu yoo isiniif hin taane immoo dhiisuus ni dandeettu jechuudha. Maaliif wanta wayii beeytee yoo hojjettu takkaan hagana gahaa yookiin immoo takkaan gadi bu'aa ol kaa jettee murteessuu hin dandeettu. Ni hojjettaa moor immoo nu ka hojjennuu fi jalqaba chaanaala kana yeroo eegallu nyaataan eegalee anaaf innillee qaamaan as baanee hin dhufne hin agarra hin mul'anne amma haga eegallee baatii ji'a jaha ji'a jaha ga'ee jira. Garuu immoo hanga as baanee isin hin mul'anne ji'a takka geennee jirra jechuudha. Kana keessatti maal hubanne gaafa jalqaba eegallu nyaata hojjechuun yookiin immoo hojii nyaataa kan afaan Oromootiin namni barsiisu hin jiru yoo jiraates takkee lameedha. Kanaaf afaan keenyaan waan kana hojjechuu qaba jennee as baanee garuu akkaataan atitti saba kee ilaaltu sunii fi akkaataan inni itti si qeebalu garagara beekte. Akkasuma immoo faallaa saniitiin ka jaalatu ni jira. Kan hin jaalanne ni jira garuu ka jaalaturraa kan hin jaalannetu jira jechuudha waan fanii bakka waan barnoota hin qabne waan bu'aan buusne irratti xiinxalanii achi ilaalee yoo argitiin agartaa beektee waan yoo eegaltu namni moor maal akka jaalatu eezimatti irraa agartaa jechuudha. Normaalii amma warruma nyaatan hojjenne yookiin waan biraa hojjetanii yoo wal bira qabde silaa waan warri barnoota qaba jedhanii hojjetanii fi waan warri faniidha jedhanii hojjetan irraa kafanii san filatu jechuudha. Waan jarritti xaaranii kaan hojjetan san dhiisanii. Kanaaf kan nu barsiisnu kanallee moora akkasittiin akka nu laalle san. Akka nu yaannetti nu dura itti yaannee eegalle ni baratu. Takka yoo baratan baay'ee argite faayidaa qaba namni irraa sirriitti ilaalaa irraa barataa afaan keenya namni tokko eega argite saba kanarraa eega dhalate waan danda'uun karaa danda'uun aadaa ofii guddisaa afaan ofii guddisaa injiraa miiree namuma danda'uun jechuudha. Dirqamatti jechuudha. Waan ofii eenyummaa ofii kana karaa danda'aniin haa guddisanidha jechuudha. Argitee galii irraa argachuun akkuma jirutti ta'eetu waan tokko afaan keetiin aadaa kan keetiin calaqqisiisaa afaan kan keetiin nama tokko yoo barsiifte afaan kan keessuun ofii keetiin iyyuu ni gammaddaa afaan kee ni gammaddaa sabni keellee ni gammadaa jechuudha afaan keenya wanta akkanaa ni jira. Moor immoo osoo galii barbaanne dhibba galii qofa feene afaan Amaaraa ni jira afaan Ingiliffaa ni jira maaliif afaanonni kun afaan Oromoo irra ni ilaalamanii jechuudha. Justin wanti barbaanne maali afaan keenyaan ni hojjenna afaan keenyaan illee ni jira haa jedhanii irraa gammaduudha jennee wanti nun eegalle malee. Normally galii irratti miti moor xiyyeeffannoon keenya beeytanii osoo akkas xiyyeeffannee akkuma amma isin hin jenne kana afaan biraatiin hojjechuu hin dandeenyaa jechuudha. Amma akkuma itti jette dura jalqaba nyaata barsiisuu eegalte baay'ee ilaalanii dhugaa dubbachuu. Like ji'a shanii bareeda ilaalanii malee waan biraa keessan bareeda ilaalanii
deebitee ogummaa harkaallee adda addaa isallee galtee injiru inni faat inuu injiru akkuma nyaataa sanuu injiru argitee namoonni haga amma laaltan galatooma dhugama dubbachuuf namoonni haga har'aa erga gaafa chaanaalli kun banameetiin waliin taatanii laaltanii sheer gootanii jirtanii moor namni sheer godhe injira yaa namni sheer godhe osoo siniifatiin si gargaaru parsantii 100 keessaa yuutuubaroonni afaan oromoo parsantii 100 keessaa namni nama accept godhee yaada kan kee sheer gootee waan kana sheer naa godhe yookiin ummata biraan kastamara kee biraan naa ga'e jettee ati dhiyeessitu keessa parsantii 100 keessaa parsantii 2 yoo ta'e beektaa namni si qeebalee si guddisuu yookiin saba ofii kawaa hojjetu san guddisuu fedhu yoo xiqqaate 2. So nam lamaan sun immoo namuma anaaf importantii yookiin namumaan kabajuu gaafa guyyaan dhufe thank you jechuun ni malataa gaafa yoo rabbiin nama san nu taasise maybe namni sun ni dhufu beekuu ni malu garuu immoo argitee hagana hunda gadi bu'aadha beektee wal gargaaruun yookiin amma kenna qofaa miti beektaa kenna qofa osoo hin taane yuutuubaroota afaan oromoo akkuma jiranuttu iyyuu haalli nu itti argitee yuutuubaroota afaan oromooti wantoota afaan oromootiin dhiyaatan itti ilaalluu fi haalli nuyi wantoota afaan biraatiin itti dhiyaatan moor afaan amaaraa jedhu garagara maaliif numaa argitee waan afaan biraatiin dhiyaatu san bannee ilaallee haga dhumaaf hin dhutu afaan keenyarra yoo ga'e immoo wal tuffanna argitee wal guddisuu fi wannaan nu qabnu sun baay'ee xiqqaadha gadi bu'aadha namuma keenyatu afaan ofii dhiisee afaan biraa irratti moor wannaa jedha fokas godha afaan biraa kana akka waan yonnaa wayii afaan san yoo laale moor akka waan guddina wayii yookiin immoo garaagarummaa dabaltii irratti argamu hin fakkaata. Kanaafi wanta akkasiitu jira jechuudha kana waan akkasiitu jira ammoo nuyi kanallee kakaafnee fi isiniin nonnaa jechuuf osoo hin taane this is just a fact argitee jira wanna faakti ma jiru dhugama lafa jiru malee waan irraa daballee himnee miti kanaaf maalinni namoonni hedduun walaabarruun monetize ta'ee raajjedhanii ka yaadan jiranii gariin immoo ka gaafatan jiranii walaabarruun yaa keessaan si gaafatu beekee keessaan gaafatanii jiranii moor immoo akkasumatti waas iddoo mannatti olaa yoo ta'e sheer nu godhaa nu beeksisaa jedhanii like ani moor sheer na gaafatanii kan wanti osoo hin jedhin dhaqeetuma sheer godha maaliif sheer yoo godhe anaaf bu'aan qabu beektee normaalii nullee namoota hedduun hin gaafanna sheeriif maaliif wanti akka nama biraa bira ga'uuf kanaaf namni sun sheer anaaf yoo godhe bu'aan argatu anaaf garuu bu'aan ni mala maybe namni bu'aa irratti illee yoo xiyyeeffate nama gargaaruu dhabuu ni danda'a beektee kanaaf anamma namni yoo akkas sheer godhe yookiin na beeksisee natti tolaayyuu maaliif garuu akka namni yaade san waan hin taaneef garuu waan sheerima godha sadarkaa beeksisuu sanii lakki oma fedhan ati yoo haati qaatullee guddattillee sabni kee tokko namni kan kee tokko yoo waa si gaafate waa gargaaree si gaafate gargaaruudha qabda maaliif waan dandeettuu ta'e gargaaruun dirqama sitti kanaaf namni tokko sheer naa godhi jechuu dhiisi naa beeksisi yoo siin jedhe yoo chaanaalli kee sadarkaa waa beeksisuu gahu nama san yoo ka gargaarte namni sun ka guddatu ta'e hin gammaddu gootullee umaa wanti si onnaa hin jiru yeroo itti ufiin boontaa jechuudha ufiin boontaa waan ta'eef umaa wanti si miidhu hin jiru kanaaf gaafii keessan deebisuudhaaf maaliif gaafii daawwattoota keenyaati akkumatti gaafii keessan deebisuu fi kanaaf wala habarruun monetize hin taane dhugaadha namoonni hedduun monetize ta'eera akkasiin beeku argataa jiran jedhee akkasitti beekaa monetize hin taane akkuma iskiriinii gubbaa argitanii ganaa walakkaa jirra jechuudha subscribeidhaan guuttanneerra subscribe gara 3,600 akkasna fakkaatee qabnu guuttanneerra garuu immoo requirement argitee wantoota ulaagaa YouTube irra kaa'ate sa'aatii 4,000 ta'uu qabaa miti reefu ta'uu qabaa immoo ganaa reefu 2,000 jirra jechuudha kanaaf hin taane jechuu barbaanneeti gaafii keessaniif deebiini wal habarruun monetize hin taane in hojjannaa active taane guyyarraa viidiyoo gadi dhiifna like waan san ka eegalle nullee immoo ji'a tokko hanga waan san eegalle ji'a tokko garuu yeroo nyaataa sanii normally weekii faatti guyyaa goonu jira guyyaa 4-5 turre yeroo hojjannu jira garuu waan kana eega hojjannee mee hojjannee taayimiin sunaa guutuu jennee ka eegalle ji'a tokko eega isaanillee eenyu si maal eessaa baatanii finnaan itti agarsiisne yaa amma maaseeta amma wanti xiqqoo innasi jedhu fakkeenyaaf namoonni hedduun
subscribe hedduu qabatanii jira. Subscribe kuma dhibba qabatee taa'u kuma 50 kuma 60 qabatee ka taa'u garuu immoo viewun isaanii baay'ee xiqqaa ka ta'e jira. Sansaanii olaaltu immoo warroonni amma yoo gara warra afaan biraa yoo deemte fakkeenyaaf afaan amaaraa yoo deemte subscribe haga qabdu sanii oliin laallama hagana ol guddisa jarri. Kennumatu immoo dhaqee isaanillee guddisa. Kennumaa barmoo akka jaraa osoo hin taane nullee aadaa akkasiisan argitee viidiyoo laallee nama yoo ofii wal guddifne malee ilaalanii tumoo qabuudha beektaa wanti osoo hin taane guddisu hin jiru. Namni alaa dhufee ati ebaluu kiyyaa ati Oromoodha naa guddadhu namni siin jedhu hin jiru. Oromoon ofii wal guddifata. Namni ofii wal guddifata waan feete ati argitee dirqama obboleessa yookaan obboleettii ta'uu sin barbaada. Yaa nama keenya bira maaltu jira beektaa yookaan hiriyaa ta'uu qabanii yookaan immoo obboleessa koo obboleettii ta'uu qabanii yookaan immoo warra waliin jiraatu yookaan immoo faamilii akka anaaf si'ii kana ta'uu qaban. Warreen sun wal guddisaa immoo chaanaal isaanii guddifatan. Namni biraa gara biraatii dhaqee naa sheer godhe yookiin naa beeksisi yookiin akka naa guddatu na gargaaru yoo jettee tekstii keenee arguun meebii. Kanaaf wanti akkasiisan argitee amma subscribe baay'ee qabatanii ta'anii garummoo namni ilaalu yoo xiqqoo ta'e xiqqoo argitee maqamaa subscribe baattee taa'u gaarii namni aarulee jira natti fakkaata beektaa maaliif faayidaan qabu beektaa maaliif nama fakkeenyaaf subscribe 3,600 qabna subscribe 3,600 keessa viewun kenna average isaa jechuudha average 400 yoo guddate average waliigalaa jechuudha so namni 3,000 olii subscribe godhee ilaashuma ta'a jechuudha. Argitee kanaaf argitee namni nama kenna garuma danda'ame laallee share goonee fi guddisuun aadaa haa godhannu. Yaa nama ka dhufnee fi gaafima keessan deebisu hin taane yookiin ta'e jechuudha. Sanuma keessa immoo waan jiru dhugaa dubbachuun waan humnaa qabu waan ta'eef kanaaf moora ana kiyyaa nama ilaala sababa chaanaala kanaatiin tubarruutu afaan Oromoo laala subscribe isaaniitiin view isaanii warra bira qabee olaal baay'ee garaana dhugaatiin garaana nyaatan. Wallahi nu amma eegallee yoo beektan Andoon bareeda jedha keenya maaliif kenna bareeda jiraayyuu akka onnaati. Yaa normaalii nama waan kana hojii godhatee irraa jireenya isaatiin oofutu jira irraa oofutu jira akka barbaadu san namni irraa qabdee ulaaltu subscribe 50 qabaatanii viewun isaa ji'atti iyyuu 20. Qabu marti argitee wannaan isaanii gadi deemeera viewun isaanii nama kennatu laalli karakkoon argitee keessattuu waan sirnyaa wanta ta'e tokko yoo jiraate itti baay'isu karaa amantiitiin haa ta'u karaa bakamiinuu waan sirnya qabu tokko ilaallamuu yoo ta'e akkasii wanti barnoota qabu yoo ofiillee ilaaluu jibbine sheer goonee namni miidiyaa qaba namni marruyyuu miidiyaa qabnu irratti sheer goonee nama saniif akka laalamu osoo godhanii gaariidha. Tootaalii wanti nu jechuu barbaanne sheer waliif godhaa wal guddisaa eenyu yoo ta'u baay'inatu haa ta'u wal guddisaa walumaa galatti wal haa barruu monetaayiziin taane yookiin immoo galii galchuu hin eegalle ganaa reefuu sa'aatii 2,000 wayirra jira 2,000 jira sa'aatii kana hanga 4,000 hanga guuttatutti monetaayiz ta'uu hin danda'u. Kanaafi kana qaballee yoo monetaayiz dafee haa ta'u jettan isin harka jira. Guddisaa sheer godhaa laalaa viidiyoo yoo gadi dhiifne viidiyoolee gadi dhiifne daqiiqaa 10 illee haa ta'u daqiiqaa 15 hanga dhumaa laalaati akkasi sa'aatii guddaa argatta yoo hanga dhumaa namni tokko viiyuu si ilaale sa'aatii yoo san sii guuta yookaan maali hanga dhumaa laallamu namni amma hin tuqaa gadi bira lixaa haga dhumaa hin laalanii just 1 minute ilaale haga dhumaa hin laalanii sababa sanii fi hagana turuu danda'e ammoo alhamdulillah galatoomaa gartootaalii we are happy maali wanni hin qabu Wamma irraa gaddine yookiin irraa waan taane osoo hin taane ilaalcha isin keessa jiru sana haa beektanii maafi gaafii keessanillee isinuma deebisuu fi beekullee immoo mirga qabda waan ta'eef keessan waan ta'eef wanti nu hojjennu kuni namni tokko eega publicly achi bahee keenya qofaa miti keessani waan ta'eef waliin qabnaa faamiliidha maatii tokko kanaaf beekuu argitee mirga qabdanii immoo isin beeksisu dirqama qabna waan taaneef sababa sanii fi yoo as keessatti wanti balleessanii jiraate wanti isin mufachiifne yoo jiraate dhiifama isiniin jennaa isin jaalannaa laaltanillee dhiiftanillee nu isin jaalannaa onnirraa isin jaalannaa kanaaf asumarratti irraa dhaabna.
isin dheersinee hanga qophii biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu Assalamu alaikum alaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.